dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokkitti si tabbasna amma raatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Hai guyyaa tokko cibsii guyyaa tokkootiin akkana immoo jedhaa jirti. Moitiin irratti hin qabina. Dhaggeeffatu. Mana baratte Muitiin irratti kummine haasaan bukeessinaa sirra teessanii haasaan bukeessinaa sirra teessanii. Marrabsitee fiddu dhaggeeffadhaa usaati. Woi Mubarak obsa naadhiisaa mee naadhiisaa Asoon Maryam mana sitti Maryam amma waan si gaafu naa deebisa arraba dhiisi. Muitiin irratti hin qabine. Hin qabine irratti hin qabine waan gaafadha. Ati immoo jiru baasi miti. Waan si gaafu naa deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisa isa siloof keessaa balaqama waan ta'een sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradhu wallagittiidhaan eenyu kee lakkeessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudha ani dubartiin. Tokkoffaa waan ati beekuu qabda. Lammaffaan immoo Yaanis wallaggaadha kamaan rakkoo kafarreemaa wallaggummaan hin jaallanne ittiin boonna wallagga ta'uu keetti nama boonsa. Hai wallagga dhiira bar. Obsa akka waan darbe akka waan warri modii taraa muitiin irratti hin qabina. Muitiin irratti hin qabina. Sarratti maa obsiin sin jedhe. Narratti hin qabina. Maddeeraan kalaas narratti hin qabina. Ittani maa qoyisi. Narratti hin qabina. Tokkoon kee muitii akka narratti hin qabne dhaggeeffadhu sitti namaati. Akka obboleessa kiyyaatti si jaalladha sin kabaja. Dhaggeeffadhu. Akka obboleessa kiyyaatti sin jaalladha sin kabaja. Garuu immoo ammayyuu taanaanii jechuudha eenyuun kee warra asirra jirtanis yoo ta'e warri jala jirtus yoo ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e waan barbaadde ta'e guddaa mataa keessan nan ilaallatu qillee seenuu dandeessu. Garuu immoo ammayyuu na tuttutu ta'ee jennaan dhaqi kiyya hin bahu ta'ee jennaan wallaahi kanniisatti quba kaa'aa jirtu. Iheennin maa qaallabbaachuu. Kanniisatti ilaa keessin kanniisatti quba kaa'aa jirtu kanniisi kaatee naan hin deebisu. Mataa kee yoo ta'e jechuudha. Kiisii muri. Dhaggeeffatu murami. Anaakii waliin dubbataa jira. Waayiti miti qabaddaa waayiti daarii irratti dubbachuu fedhan. Waayiti daarii yoo ta'u obboleessa kiyya. Isatu na jaallatee natti dhufe malee an dirqamaan na jaalladhu daarii kee diiga jedhee ittiin nanne ansii galee isa kana siif deebisuu kan barbaachisu garuu daariin kiyya diigame dhaggeeffadhu daariin baga essay minaa gabbaak. Wallahi jaalala Mubarak jechuun baraachaa jira. Baga ishoo baga jaalalatee maal si galchee? Maal si ilaallata ree? Essay. Dhaggeeffadhu sitti waa'ee tidaarii sadii jette irratti hin dubbadhe. Waa'ee tidaarii diiguusati jette irratti ni ol seene malee ol hin seenu hin ture ansii galee. Sitti nimatti saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu danda'a. Saayikoodhaan eenyu kee miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Durgummaa koo simiti kannatti mu xaqqee yoo beekaa. Wallahi durbummaan argine. Ofii koo nan beekaan dhaggeeffadhu sitti nimaati. Isa waan tidaarii namaa diiguu hedduu an tidaarii namaa seenee Ummati jimaal ta'e ijoo. Adubbatattu dhiisaa waan fete anaan jettu anaan na arrabsitu obboleettii kiyyadha. Aga feetetti na arrabsitu. Maaliif buufte? Aboo modii tara yeroo modii tarri keessa ni rabbashtani yeroo. Deebisaa aga feete na arrabsitu. Aga feete na arrabsitu deebisaa akkaawuntii ishee namni hubattan modii tarri. Anaan na arrabsitu ana miti kan arrabfamu. Aboo yeroo modii sarri kunis mushaakilaa guddaa qabdan wallahi. Mushaakilaa guddaa qabdan wallahi billahi. Anaan na arrabsitu maaltu sin galcheedha amma qoy. Woy. Lama ittuma himemmiuti godhe erga asittaa sa'ataan jirre erga himataan jirre erga qihee asittiin himanne deemuu dandeessaa ani nu fuudhee dhaabiyan. Garuu Anaan qoy Mubarak qoy yaada see ibsattu laa waan qabu qaba beektaa. Waan rabsuun bari hin dogoggorte malee Mubarak waan fayyadu qaba. Waan rabsuun Ya, Davis. Nama arrabsitu. Nama arrabsite. Bari dabar. Nama arrabsun gari dabar. Arrafamun gari dabar.
amma eessa na kaattuudha amma eessa na kaattuudha eessa gootsila dhaqee mixii harka kaa'ee jettee siinuu mixiin harka kaa'ee adanaa viidootti Deebisaa mooniitarii. barbaade dhagoodheeti viidootti dhuma jalaa balleessita naannoo maa'ee jetti muuziqatti isiinuma kaasi waa biraasin kadhanne viidiyoo suuraas maxxansii kana booddee waan walii qabu atimmoo waan barbaadde godhe abbaa barbaade gad deebise akkuma maammee itti meeraaf didanii isaa mutaafan masteetti viidiyoo sirriitti hojjettennaan nageenye mudurgeeti sabraa dhawwaan turre hawaasiin hin jenne yoo dhaabee osoo barbaadde simmoo Namni sila na arrabsaa oole. Namni sila namni kun yeroo nuun walitti kennine hin beeku. Saayitii nuun walitti kennine hin beeku. Nu duukaa taa'ee yeroon itti kenne hin argine. Yeroon inni immoo harkaa fuudhee hin argine. Ani quraana qabeenaan kakadha namni kun hirkaa hin fuune namni jedhee na dubbataa oole. Akkamittiin dhugaa kiyya naa baasa jedheen dubbachuu danda'an. Dhaggeeffadhaan mana isaa keessa taa'e. Dhugaa kee kan baasu Inni waan hin argine tokko dhaggeeffadhu. Anammayyuu dhaggeeffadhu lafarra jiraan iyyee haasoo hin danda'u. Mana keessaa dhaggeeffadhu. Waa koo jallisuudhaaf deemsa. Dhaggeeffadhu. Namni si hin fixanne kaa hin fixanne ammayyuu ani. Mubarak waan dubbataa jiru qabatti takka jedhe. Atis mana baratti haasaa turte mana keettilee Mubarak dhufee ture miti lama jedhe. Yoo fakkeenyaaf manni tokkummaa naan ta'u yoo jette yoo dhugaa kee barbaaddatee fiiddee dhuftee maal gochuu qabda turte beektaa? Tokkummaa galatoomi ajandaa kana fiduu keef galatoomi lakki naaf hin taane dhugaa haqa koo barbaade miti haqa Mubarak barbaadde miti akkas godhe. Manni kun naan ta'u mana biraa nuu barbaadii lafa akkasiitti bakka biraatti dubbanna amma deemnee osoo jette gaarii ture. Ati maal goote akkaawuntii jira hin dhuftu. Akkaawuntii kana jira dhuftee kuni kunis dhugaa kee barbaacha osoo hin taane. Maarikoos ansila dubbadheeraan mana kiyyatti pirezidaantiin maammee jira obboleessi isaa abdiin geetaachoo hin jira hin jira hannan jira nama 7,000 ture nama 7,000 irratti adubbatamuu wanti jiru jennaan lakki mana isheetti wanta dubbadhu hin qabu tokkummaa mana bansiisee naqee mana tokkummaatti dubbaddaa jedhe maaliif kun gandummaa hiriyummaa ollummaa yeroo sana isaa maal godha beektaa dhuftee mana cuftee miti akkuma mana cufteen osoo dhuftee ol seentee tokkummaa hundi keessan dhaggeeffadha warri as jirtan ani asitti dubbatatu hin barbaadu bakka biraa nuu qaba jettee dhugaa keetiin sirriitti osoo dubbatte maaliif akkan dubbatachuu hin barbaanne yoo hin beeku dhugaa rabbi ammas keessaa fakkeenya nama baay'ee jiru. Jarri ganummaadhaan deemaa jiru jarri hiriyummaadhaan deemaa jiru garri ollummaadhaan deemaa jiru. Situ sirreeffata kaa. Maariyaam situ sirreeffata ati iyyuu gandummaa. Fadde ani mana kanatti dubbatachuu hin barbaadu hiriyummaa gandummaa ollummaadhaan deemaa jiru. Iddoo siifa qaban mana siifa qaban mana ati Eenyu